Madaa shamarran Oromoo yeroo hedduudhaan dubbatan. Lafa kaatanii natti hin ka'ina. Shamarran Oromoo hin tuqina ofitti qabaa jee tuqina booniilee jee hedduudhaan. Ndee natti man hin beekuun hin beekneeni maal godhu shimillaadha. Shimmoo gaafa natti man nan beekeen na yaadadheen mucattiin kun guyyaa tokko nafaana laayifii galteetti. Osoo wal barsiisuun jiru wallaalaata. Baay'ee nama azansasitti baay'ee nama azansisa hiriyoota isheef jajjabinan hawwa akkas jedheen laayifii cufeen. Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Egaan akkuma beekamu yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa irratti waa'een du'aa shamarree beekamtu Boontuu Waaqtolaa maaltu mudate? Maqaan ishee Boontuu Waaqtolaa jedhamti. Maqaa tiiktookiin Boonii jedhamuun beekamti. Ebla 29 bara 2026 sa'a booda tiiktooka ishee irratti viidiyoo maxxansiteen akkas jette. Anaafi guyyaan irraa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadha. Jechaan qabu bakka. Anaaf kun guyyaa dhumaati. Guyyaan boqonnaa koo sarradha. Isin jaalladha. Yeroo gaarii qabaadha. Yeroo tokko hojjetanis waan baay'ee gootanis isinii hin darbu. Jireenya akka isin barbaadanitti isinii hin jiraatamu. Kanaaf biyya lafaa kana irraa waan boqonnaa naa kennu hojii yookaan gaa'ela osoo hin taane du'a qofaadha. Namoonni isin gaddisiis ifa manaaf godhaa. Anaaf guyyaan kun guyyaa dhumaa kooti jechuun maxxansitee osoo hin turin of ajjeesuun ishee dhagahame. Viidiyicha irratti funyoo halluun isaa diimaa ta'e harkatti qabattee mul'atti. Viidiyichas kan waraabde mana keessattidha. Garuu maaliif murtoo hadhaawaa kana akka fudhatte guutummaatti hin ibsine. Dargaggoo Yoonaas Olqabaa miidiyaa hawaasaa irratti maqaa Yoon Intelligensi jedhamuun beekama. Boontuu waliin akka maatiitti jiraachuu erga jalqabnee waggaa 2 caaleera jedhe. Boonii waliin akka maatiitti jiraachaa turre. Nama gaarii yeroo rakkinaatti namaaf dhaqqabduu fi garaan ishee qulqulluudha. Dur yeroo mataan dhukkubullee yeroo rakkattullee na hin dhoksitu ture. Waan hundumaa nama riisisti ture. Erga heerumtee garuu adeemsa keessa jireenya ishee icciitii dhuunfaa gochaa dhufte. Amma waan ishee mudate natti hin himne. Akkuma maxxansa viidiyoo ishee miidiyaa hawaasaa irratti argeen fignee yoo gara mana ishee deemnu mana keessan cufattee of ajjeestetti. Ana dura mucaan waayila ishee tokko achi gahee ture. Garuu yeroo mana cabsinee seennu uffannistee jirti. Viidiyicha maxxansitee daqiiqaa 40 booda achi geenye. Yoonaas Boontuu waliin akka obbolaatti akka walitti dhiyaatan himuun gaa'ila isheettis gammadduudha. Yeroo ana gorsitus gaa'ila godhadhu namatti tola jettee na gorsaa turte jedha. Abbaan warraa ishee Yoosef Caalaa jedhamu yeroo isheen viidiyicha miidiyaa hawaasaa irratti maxxansitee mana akka hin turre dubbate Yoonaas. Bilbila ishee waan hin kaasneef Yoosef bilbilee eessa jirta jedhee yeroon gaafadhu faawundeeshinii Mallas keessatti suura kan kaasaa jira naan jedhe. Erga nuyi poolisii waamnee abbaan warraa ishee Yoosef bakka manaa gahe jedhe. Minyootiin uffannistee argine. Balbala cabsineeti kan seenne. Barreeffama wayiillee barbaannee dhabne. Maaliif akka murtoo kana fudhatte isheenis hin ibsine. Ragaa argannes hin jiru. Yoonaas reeffa ishee hospitaala Minilik geessinee erga qorachiisanii gara bakka dhaloota ishee Laalloo Asabitti gaggeessan. Heerumtee ji'a 2 hin caalu maatii bira deemanii deebi'an kan jedhe Yoonaas umurii ishee waggaa 24dha. Ji'a tokko booda guyyaa dhaloota ishee kabajuuf qophaa'aa turre jedhe. TikTok irrattis tamsaasa kallattiin carraa lootarii halkan guutuu hojjetti kan jedhu Yoonaas dhiyeenya mana suuraa bananii konkolaatas bittee ture. Boontuu Waaqtolaa miidiyaa hawaasaa irratti nama akka malee miidhamee jedhu hiriyoonni ishee. Waa'ee jireenya ishee miidiyaa hawaasaa irratti qooduun kan beekamtu yeroo baay'ee abbaa warraa ishee waliin viidiyoo adda addaa maxxansuun beekamu. Namoonni yaada kennan baay'inaan yaada jibbiinsa of keessaa qabu irratti barreessu. Yoonaas arrabsoo miidiyaa hawaasaa irraa ilaalchisee namoonni baay'een jecha hin taane isheen jechaa turan. Yeroo tokko ni boossi. Yeroo tokko ammoo ittuu ni jabaatti ture. Garuu miidiyaan ishee miidheera jedhe. Lubbuu ishee dabarsituuf sababa ta'aa laata? Gaaffii jedhuuf hiriyaa ishee kan ture Yoonaas waan ka'umsa ta'u baruu hin dandeenye jedhe. Nagaheera biyyi lafaa jettee maxxansite. Qaamni seeraa qabatee waan jiruuf karaa sanaan kan qulqullaa'u ta'a. Yeroo bashannana deemnu anatu viidiyoo waraaba ture kan jedhe Yoonaas abbaa warraa ishee waliinis gammadduu fakkaata. Yeroo dhiyootti wal dhabdee hin qaban dhageessi hin beeku jedhe. Abbaa warraa ishee waliin kennaa walii kennuu akkuma miidiyaa hawaasaa irratti beekamu. Garuu erga heerumte jireenya ishee icciitii mataa ishee gochaa deemte jedhe. Haleellaa miidiyaa hawaasaa namarra gahu bara 2026 akka malee dabalee ragaaleen ni himu. UNICEF biyyoota guddataa jiran keessatti namoota 3 keessaa tokko miidhaa haleellaa saayiberiif saaxilamaadha jedhe. Sababa haleellaa saayiberiitiin namoonni 10,000 miidhaman yeroo hedduu akka gabaasa hin goone ragaan UNICEF baase ni ibsa. Bara 2016 hanga 2025tti miidhaan haleellaa saayibarii
parsantii 33.6 irraa gara parsantaa 58.2tti guddateera. Kun ammoo haleellaa saayiberiin dargaggoota irra gahu akka ta'e ibsa. Namoota miidhaan irra gahu keessaa shamarran umuriin isaanii waggaa 13 haga 17 gahu parsantii 73 akka ta'an ragaan kun ni ibsa. Sababa haleellaa saayibarii karaa feesbuukii, tiiktookii dabalatee miidiyaalee hawaasaan gahu namoonni miidhaman carraa isaanii tarkaanfii hamaa ofirratti fudhatan dachaa 4 akka ta'e ragaaleen ni himu. Miidhaa fayyaa sammuu akka malee gadduu fi parsantii 44 kan tahan ammoo hirriba gahaa dhabuu fi jeeqamuun akka isaan mudatu ragaan miidhaa haleellaa saayibarii bara 2026 bahe ni agarsiisa. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, dhalli namaa biyya lafaa kanarra jirutti waan gaarii osoo waliif yaadin dhaamsa keenya. Namoonni akkasitti gama sooshaal miidiyaatiin arrabsoo fi wantoota hamilee namaa tuqan yeroo baay'ee maxxansan ni mul'atu. Garuu wantoonni isaan maxxansan kun akka qoosatti maxxansuu danda'u garuu lubbuu namaa haga galaafatutti deemee jira. Egaan shamarran keenyas ta'ee dargaggoonni keenya wantoota akkasii kanarraa akka of qusattan isin beeksisuu barbaadna. Yeroo gaarii. Ani maqaan koo Tolinee Naggasaan jedhama. Jiraataa Dongoroo Duwwaan jedhamudha. Itti dabalee immoo mucaan kun Boonee kan jedhamtu. Booneen kun kan kooti. Mucaan kun na duraa miidhamtee miidhama isheen ittiin miidhamtee godda'amtee ani waan hin beekneefi humna qabaadhee dhaqee barbaaduu hin dandeenye. Ani immoo nama na gargaaru immoo hin qabu. Gargaartuun koo isheedha. Dhukkuba irrattis, daara irrattis, beela irrattis hundumaa kooti isheen kan na gargaaru isheedha. Amma immoo darbee isheen dhabee. Ishee dhabee erga dhabee booddee immoo uummatichi jiru, uummati biyya alaa jiru. Lubbuu mucaa kootii kana dhugaa ishee naaf falmee lafa isheen geesse, lafa isheen taate, waa isheetti miidhamte naa baree uummati kun akka na beeksisu barbaada. Mucaan koo kun bakkeetti goddaamtee, miikinaata isheetiin goddaamtee, rakkoo isheetiin goddaamtee ani hin beeku. Ammayyuu immoo an bakkee lafaarra ilaalaa jira. Biyya alaattis ta'e, Itoophiyaa biyya isheen keessa jiraattus ta'e, adaraa galfadhatee itti kennadhee lubbuu mucaa kootii deemaa naaf falmaa adaraa